Baankiin Awaash ispoonsaraa kabajaa oduu ispoortii keenyaati. Oduu ispoortii sa'aatii kanaan isinitti himama. Shaampiyoonaan kilaboota atileetiksii Oromiyaa 11ffaa guyyoota 6 turu magaalaa Naqamteetti eegaleera. Shaampiyoonaa kilaboota atileetiksii guyyaa irraa isteediyeemii Wallaggaatti eegale kanaan bulchiinsi magaalaa Shaashamanneetiin alaa kilaboonni naannichaa hunduu irratti hirmaataa jiru. Kaayyoon shaampiyoonichaas atileetota ciccimoo Oromiyaa bakka bu'uun shaampiyoonaa atileetiksii Itoophiyaa 50ffaa irratti hirmaatan adda baasuufidha jedhameera. Akka naannoo Oromiyaatti kilaboonni 18 sochii keessa jiran keessaa kilaboonni 17 hirmaachaa kan jiran yoo ta'u, kilabni atileetiksii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee shaampiyoonaa kana irratti osoo hin hirmaatiin hafuun himameera. Dorgommii guyyaa irraa taasifamee xumuraan meetira 10,000 dhiirotaan kilabni atileetiksii magaalaa Sulultaa sadarkaa tokkoffaan kan xumureen yoo ta'u, kilabni poolisii Oromiyaa fi kilabni atileetiksii magaalaa Dukam sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa qabachuun wal duraa duubaan xumuraniiru. Premier League England torbee 29ffaa Liverpool Wolvesiin injifatame.